Akkam jirtan kabajamtoota sabboontoota ilmaan Oromoo kan idilee addunyaa keessa jirtan kan ammas jirtanii fi kan boodarrallee seentan mata dureen har'a qabadhee isiniif dhihaadhee Vision Oromiyaa yookiin mul'ata Oromiyaadhaa kan jedhu san jalatti dhimma waa'ee kaabinoota wayyaaneen biyya keessatti rishafil gootee fi akkasuma immoo haalota waldayni hawaasa Oromoo diasporaa yookiin immoo biyya ambaa Oromaa keessa jiru waan tokko tokko isiniif eeruun barbaade. Sababni mata duree maqaa kana Vision Oromiyaa jedhee moggaasuu barbaadeef actually waggaa 8 dura yeroo Facebookiin kun akkanatti hin beekamne waa'ee Paltalk jedhu sanniin keessatti Vision Oromummaa jennee kaampeen godhaa turre waan ta'eef maqaan sun durallee waan jiruuf Oromoo keessallee waan jiruuf amma immoo xiiqii habashoonni qabatanii Vision Itoophiyaa jedhanii deemanii qorqalbii Oromoodhaa cabsuudhaaf karaa adda addaatiin duulan san ofirraa faccisuudhaaf mul'anni Oromummaa fi Oromiyaatis Oromoo keessaa akka hin baaneef yookiin fagaanneef akka nu keessaan baaragneef dhaloota lafaa dhufu ilmaan keenya kan Oromoo fi Oromummaa Oromiyaa barsiifne kana geerarsaa fi dhaaduu habashaa qofaan akka isaan keessaa evaporate hin taane kana wal barsiisuudhaaf dhaamsa walii dabarsuudhaaf waan ta'eef Vision Oromiyaa namoonni Vision Oromiyaa deeggartan social media kanarratti Vision Oromiyaa mul'ata Oromiyaatiin qaba. Mul'ata Oromiyaatiin qaba jechuu danda'uudha qabna. Mul'ata Oromiyaadha. Vision Oromiyaadha. Ogguu waan kee kabajatte, ogguu waan kee qabatte, san booda orma biraatiin wajjillee waan kee harkatti qabattee nama biraatiin wajji wal ta'uu dandeessa. Ogguu namoonni biroo dhiibbaadhaan, humnaan, doorsifamaan nu doorsisuudhaan Vision Itoophiyaa fudhadhaa jedhan nuti ilmaan Oromoodhaa immoo Vision Oromiyaa jennee kaaneeti jirra jennee walitti himuu danda'uudha qabnaa. Tan akkasitti hubachuun gaari. Maqaa maalii fi akkas goote akkanaan hin jenne Vision Oromiyaa jechuun mul'ata Oromiyaadhaa qabna. Oromiyaan biyya taatee United Nation keessatti galmaahuu ni dandeessi. Oromiyaan autonomii ofii eeggattee qabeenya isii irratti biyya ofii irratti ummata saba ofii irratti albuuda isii irratti abbaa taatee qaama olloota biyyaatiin wajji federeeshina uummachuu dandeessi sun mirga kiyya mirga keeti mirga Oromoodhaati mirga Oromoon qabdu waan ta'eef eenyulleen doorsisuudhaan dhiibbaa nurratti godhuudhaan nu fudhachiisuu hin qabu. Oromiyaan United Nation keessatti galmooyte yoo feete immoo naannoo san keessatti autonomii ofii qaceellotti sirnaan eeggattee qabeenya ofii qaceellotti abbaa itti taatee kan namni tokkoon ajajne kan kaabarraa dhufe adiin dhufe daalachi dhufe gurraachi dhufe namni tokko irratti ajajuu hin dandeenye humna akkasiitiin qabeenya ofii albuuda ofii beeyladaa ofii gaarreen ofii laggeen ofii kabachiisifattee Oromiyaan akka Oromootti jiraattee autonomii ofii eeggattee qaceellotti autonomii yoggaa jennu full autonomii jechuudha. Full autonomii. Akka biyya keessa jiraadhutti fakkeenyaaf Austraaliyaan federaalaan bulti fakkeenyaaf isteetota hedduutu jira. Isteetota hedduu kana keessa an Viktooriyaa keessaan jiraadha. Isteenni Viktooriyaadhaa autonomii fi qaceellotti eeggataa. Dirqamaan isteenni biraa dhiibbaa irratti godhuu hin danda'u. Mirga kiyyaa isteetonni kun fedhii irratti hundaa'uudhaan federaala keessatti dhibbeentaa gumaachan qaban. Kun mirga ummata saniiti. Ummata isteeta san keessa jiraatuti jechuudha. Nutilleen akka ilmaan Oromiyaatti isteeta biraatiin wajji yookiin immoo biyya biraatiin wajji nuti akka beeynutti Oromoon akka beeytutti akka abbootiin teenya nu barsiiftetti biyya Oromoodhaa jedhan. Oromiyaallee yoo daayirektillee jechuu baatan biyya Oromoodhaa biyya teenyaa jaan dachii teenyaa jaan dachiin teenya tun eenyu akka ammayyaatti hoggaa yaamnu gabaabsine Oromiyaadha Orombiyyaadha
Orombiyaan tun mul'ata qabaachuudha qabdi. Mul'ata viizhinni Oromiyaadhaa jiraachuu qaba. Kana ilmaan keenya akka hamileen isaaniin cabne qaceellotti barsiisuu danda'uudha qabna. Obboleewwan keenyatti illee himuu qabna jechuudha. Tana waa'ee maqaadhaa asirrattiin isinii dhaaba. Viizhin Oromiyaa lakkoofsa tokkoffaa. Kana wanni jedhuuf Oromoon tokkoo keenyaa taammaanyii gadii miti. Taammaanyii Itoophiyaa ndee ayaaquንም እኮ እንዴ ሀበሾች እኮ እኛን አያውቁንም አላወቁንም እስካሁን ስላላወቁን ነው የኛን ቋንቋ እንኳን ያለመዱት ያልተማሩት አያውቁንም እኛ መልቲሊንጓል ነን የተለያዩ ቋንቋዎችን እንችላለን እንናገራለን እንጽፋለን ታሪክ ሁሉ እንጽፋለን አከነሞ ከናሚት እነሱ ራሳቸው አያውቁን ወልተጂ አበሻረ ዳበቴ አላባ ኢሳኒኑት ምርምርሳዳ አቶ ታማኝ በየነ የሂውማን ራይት አክቲቪስት ተብየው የሂውማን ራይት አክቲቪስት ተብየው እንዴ እነዚህ ሰዎች እኮ አያውቁንም አረ እነዛ ሰዎች እኮ አያውቁንም ሰዎች ኑቲሚር ገነመ ብራንቱ ይነ ዮቱ ቀም ነገሩ ፊትን ዲፍ ነው እኛ ከታማኝ በየነ የማናንስ ሰዎች ነን አከናሚ በኢትዮጵያዊነት እንትን ብቻ ወና ካባ ኢትዮጵያ ዳኑት ፊሱ ቆፋራን እንደለጎና ከሲ ወና ከሲ ዋን ደለጎነት ተፈካቱ ፕሮፌሰር ሆንክ የፈለክ ሪሰርች አደረክ የፈለክ አክቲቪስት ሆንክ አክቲቪስት ፌቴው ተይ ዋን ፌቴው ተይ ኢትዮጵያን ወረቲ ዘከርቴሞ አያውቁንም ጀቴኑ ረስርቡ ሂንቀብዱ ረጀኔ ትሙ ደንደው ረቀምና ካናፍ ቪዥን ኢትዮጵያ ኢሳን ወጋጀነን ኑቲሞ ቪዥን ኦሮሚያ ጀኔቲ ዲሃቹ ደንደው ረቀምናዳ ሰቦንቶን ilmaan ኦሮሞዳ ከነቀጨሎት ቤኩ ደንደው ቀበን ወጋ ኢሳን ቪዥን ኢትዮጵያ ጃን ኑቲስ ቪዥን ኦሮሚያ ጀኔ ከናን ወራና ፎንቴ ኬኛ ቀበኔ አዳ ኬኛ ቀበኔ ሴና ኬኛ ቀበኔ የስ ኑቲ ከና ነመቱ ቃንጅሩ ሚርገ ኬኛ ጀኔ ዳሎታ ዱፉትሌ ደበርሱ ደንደው ረቀምና ሐሚሌን ሱን ቆርቀልቢን ሱን ኑኬሰት ተከን ጨብነ ከነወሊ ሂሙን አካን በርባቺሳ ደጄት ይያል ኩን ነሞተ ዲያስፖራ ኬሰ ጀረኒፍ ነሞተ ዲያስፖራ ኬሰ ጀረን የሀበሾችን ከበሮ ለመደለቅ የሚፈልጉት አቹመረት ኑራ ዳጳ ኦሮሞን ቤከቴት ጅርቲ የሀበሾችን ከበሮ መደለቅ የሚፈልጉት አቹመርት ኑራ ዳጳ ኑቲ ኦሮሞን አዳ ቀምና ሰፉ ቀምና አፋን ቀምና ሴና ቀምና ሆዳ ቴደ ቀምና አከቲ ነመ ወሊን ጅራቹ ደንዴኙ በይና አከቲ ነመ ዲሄይስኑ በይና ኡፍ ከበጁ ደቀብደኒ ጀኔ ኢቲሙ ደንደሁ ደቀምና ዳሎታ ኬኘት ሞ ጌረርሳ አከሲ ወጋ ኢሳን ጌረረን ና ሂናየምኑ ጀኔ ኢቲሙ ደንደሁ ደቀምና ጌረርሳ አከሲ ወጋኑት ጌረረን dhimma sabboonummaadhaa nu keessa akka gugatu godhuudhaaf nurratti duulan noo sanin hayyamnu jennee itti himuu danda'uu qabna. Hayyoota isaanitti, elitii isaanitti, aktivistoota isaanitti noo hin dalagu nuti aadaa qabna aadaa namaa wajji jiraachuudhaaf mirga keenya immoo akka sarbamu hin barbaannu keessaa fi alattillee seenaan keenya akka haguugamu hin barbaannu. Waaroo Itoophiyaadhaa, waaroo Habashaadhaa akka nutti uffisan hin barbaannu. የሀበሾችን ካባ መልበስ አንፈልግም የራሳችንን ካባ ይገባቸዋል ሰዎች የሀበሾችን የነፍጠኞችን ካባ መልበስ አንፈልግም ኦሮሞ ራሳችን የራሳችን የሆነ ካባ አለን የራሳችን የሆነ ባህል አለን የራሳችን የሆነ ቋንቋ አለን የራሳችን የሆነ ኩሩ የሆነ ታሪክ አለን የሌላን ግለሰብ ወይም የሌላን ቡድን የሌላን ማህበረሰብ ታሪክ እኛ ላይ መጫን አያስፈልግም አንወድም አንፈልግም የራሳችንን ባህል ወግ አክብራችሁ እንደ ሰው መቀራረብ የምንችል ከሆነ እንደ ሰው ቅረቡ እንደ ሰው አስቡ ጭንቅላት እንዳለው ህብረተሰብ አስቡ ህብረተሰብን እንኳን መሳረቢያ አይደለም እኔ አካ ኡመተ ተኮት ኡመተ መታቀቡት ቆርቀልቢ ከይሰኒን ዴማ ኡፍተሃ ዴ ኮታ ኦሮሞኒስ ኡፍተሄቲ ዲሃቴ ደንታ ወሎዳ ወሊን በርባነ መሌ ዱሌ አከሲ ጅራቹ አከን ቀምነ ዳሎታ ለፋ ዱፉ ከነት ሂሙ ደንደው ቀምነ ዋን ከሌሰ ሂምነ ሪቨርስ ጎዱን ቀምኑ ዋን ከሌሰ ዱበቻዳ ቱረ ኦሮሙማን ኑኬሳ ሀቀሙ ኦሮሙማን ኑኬሳ ሀቀሙ ኦሮሚያ ወንድ ጀዱ ኑኬሳ ሀቀሙ ሴናን ኬኘ ኑኬሳ ሀቀሙ አንዲት ኢትዮጵያ ብቻ አይሰራም
አንዲት ኢትዮጵያ ብቻ የ3000 ዘመን ታሪክ ያላት ጀቾን አይሰራም። እኛ ራሳችን ከዛ በላይ የ5000 ዘመን ታሪክ ያለንን የ5000 ዘመን ታሪክ ያለንን ከዛ በላይ ማለት ነው። ከነ ቤኩ ደንደሁ ደቀባን ዮ ከናን ወልትንምነ አቲዮጋ ጋፈቱ ዋን ጉዳ ጋፈቹ ደቀብዳ ዋን ጉዳ ኦጋ ኢሳን ኢትዮጵያ ሲት ጎንፉ በርባዳን ኖ ኑቲ ኦሮሚያ በርባነ ጀኔ ከነ ጋፈቹ ደንደሁ ቀምና ካና ፈልመቹ ደንደሁ ደቀምና ጥቄሲቴ ሞ ሸረፍቴ ለኪ እምዬ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር እችን ስጠኝ እችን ቁረስልኝ ጀቾን እንተው ኑቲ ሰበ ጉዳዳ ጀቻ ጀራ ሴና ጉዳ ቀምነ ጀቻዳ ጀራ ሀቀ ኬኘቱ ሰርበሜ ጀቻዳ ጀራ ቁርሾ እንትን መለመን የለብህም ቁራጪ ማሊ ከኒን ከለቹ ደን ቀብዱ ከነ ቤኩ ቀምና ኢልማን ኦሮሞዳ ከነ ቀጨሎቲ ቤኩ ደንደሁ ደቀባን ካናፍ ቪዥን ኦሮሚያን ተን ኦሮሞዳቲ ቪዥን ኦሮሚያ ሙለት ኦሮሚያዳ ጀኔ ከናን ሌሊሱ ቀምና ካዮ ኦሮሞዳ ሌሊሱ ደንደሁ ደቀምና ሴና ፊ ቀብሶ ኬኛ አዳ ኬኛ ሰፉ ኬኝ ሰፌፈና ኬኝ አመንቶታ ኬኝ ወልጅዱቲ ከበኘ ካናን አከ ኦሮሞት ኡፍ ቤሲሱ ደንደሁ ደቀምና እትሙ ደንደሁ ደቀምና ዱለ ከረደዳቲን ኦሮሞ ረቲ ዱለሙ ጀቾን ካናስ ረቲን ገባብስ ገመሞ ኦሮሞ ዳያስፖራዳ ሞራ ኦሮሞዳ ገቢሱ hanqanne ሞራ አደዳ ይረዳበቹን ኢኑመኑን ባፍኔ ከነራ ዴቢው ደንደሁ ደቀምናዳ ሞራ ኦሮሞዳ ገቢሱን በርባቺሳ አከተ ኢንስቲትዩሽን ኦሮሞዳ ገቢሱን በርባቺሳ አከተ ሐዋሶተ ኬኛ ቀጨሎቲ ገዳምኔ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ጀኔ አዱኛ ረቲ ጅራሚ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ዳወይ ቶኮ ደንታዮ ወሊን ኑፊቴ ማለ ወራ ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ጃኒ ጃረታን ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ንለን አች ኦሮሞ ኮሚኒቲ ንለን አስ ደንታን ነሞማ ወሊት ኑፊዳ ደንታን ቀብሶዳ ወሊት ኑፊዳ የስ ወልከበኘ ወሊት ዱፉ ደንደው ቀምና በከጀሩት ወልዳሌ ሐዋሳ ኦሮሞዳ ከመቃ ኦሮሞዳቲን ጃረመኒ ካዮ ኦሮሞ መረቲ ጃረመን ጀጀቤይሱ አከ ቀብኑን ይስኒዳ በከጅርተን ሁንደቲ ወልዳያ ሐዋሳ ኬኛ ኦሮሞ ኮሚኒቲ አሶሲዬሽን ዋንጆ it is not Ethiopian Community Association it is not Ethiopian Community Association akkanumattu addaan jirra jechuudha beeka addaan jirra parallelii deemu jirra Oromo Community Association Ethiopian Community Association addaan jirra beeka dantaan qabsoodha waliin falmachuudha yoo walitti nu fide warri Itoophiyaatti amanu haa dhufu warri Oromoo fi Oromiyaatti amanu haa dhufu dantaa akka tokkotti diina tokkotti duulla yes walii galteedha wal kabajuudhaan biyya alaa keessatti waliin falmanna yes Ethiopian community kotta Oromo community kotta ku walitti dhufuudhaan tumsa ummachuu ni danda'a rakkoo takkallee hin qabu kabajaa Oromoo fi Oromiyaadhaa qabaatte atis kabajaa namoonni waan itti amananii san lakkiin amanin jechuu hin dandeessu waan itti amante san Itoophiyaatti amante jinnitti amante diiyaabiloositti amante waan feetettu aman waan itti amante san kabajadhu qabadhu nutilleen ilmaan Oromoodhaa Oromoo fi Oromiyaatti kabanyee amannee fudhannee jirra isa kana dantaa waloodhaa qabsoo waloodhaa godhuudhaaf wal kabanyee walitti dhufnee akkasi waliin deemuu danda'uu qabna osoo dantaa waliin tuyne kakkanuma fiineetuma osoma Oromo community keessa jirra fakkaannu Ethiopian community keessa dhaabbannu osoma Oromo community keessa jirra jennee uf laallu wallaallu parallelii saniitiin Ethiopian community keessa dhaabbannu kun Oromo community bakka jirrutti empower godhuu danda'uu qabna Oromo community bakka jirrutti empower godhuu danda'uu qabna waan namaa galuun namaa himuu qabna beeka waan ifaan ifatti namaa galuun namaa himuu qabna abaacaa jettee yoo galuu fidite kaartoona fa kaaftee suuraa fa kaaftee itti himuu qabda jechuudha nama hin galleef kaartoona fa suuraa kaaftee suuraan warra habashaadhaa sammuu warra habashaadhaa akkanatti yaada Ethiopian community kunoo as jira Oromo community as jira Oromiyaan as jirti warri Itoophiyaa jedhee yaadu akka habashaatti yaadu as jira dantaa yoo walitti nu fide alaabaa teenya qabna alaabaa ofii qaban alaabaa teessan hin qabatinaan jenne alaabaa teessan hin qabatinaan jenne isaanis alaabaa teessan hin qabatinaan hun jechuun qaban mirgatti hin qaban kana falmachaadhaa jirra isaanis aadaa ofii qabachuu mirga isaaniiti
aadaan isaanii immoo aadaa Oromoo irratti afaan Oromoo irratti eenyummaa Oromoo irratti tan dhiibbaa gootu yoo taate ni falmanna. Eessatti illee falmannee ilmaan keenyatti illee dabarsuu danda'uudha qabna. Kana akkasi beeynee dantaa waloodhaa hiriira baataa hiriira waliin bahe rakkoon qabu akka waldaaleen hawaasa Oromoodhaa addunyaa keessa jiran godhaa jiran hiriira waliin baataa diina akka tokkoo qabna nyaapa akka tokkoo qabna roorroo akka tokkoottu nurratti roorrifamaa jira miidhaan adda haa ta'u malee waan kana akkasi waliin falmachuu dandeessaa yes akka Itoophiyaan communitytti dhaabbadhu koottu atis akka Oromootti akka Oromiyaatti dhaabbadhu koottu waan qabdu fidi duudhaaf makkaadhoo kee fidi eenyummaa keenya fidi alaabaa ta'e fidi safuu kan kee fidi dhiibbaa immoo aragoraa qofaadhaan ndee aragoraa jessin jechoo qofaadhaan mee laalaagaa televiziyoona isaanii irratti waltajjii isaanii irratti illitoonni isaanii bakka isaan waa qopheeffatan irratti eventiilee jiran hunda keessatti afaan amaaraa nurratti sirbu geerarsa amaaraa nurratti geeraru alaabaa amaaraatiin nu dabaalu hubadhaa kan alaabaa habashaadhaatiin nu dabaalu kun gonkumaa inumayyuu hayyamamuun qabuun jaa sabboontota ilmaan Oromoo biratti kun hayyamamuun qabu. Atis alaabaa kee qabad anis alaabaa kiyyaan qabad aadaa kiyyaan qabad eenyummaa kiyyaan qabad afaan kiyyaan qabad afaan kiyyaan nin qaba afaan kiyyaan dubbachuudha qaba mirga kiyya falmachuu qaba. Sarbamni roorrifamni Oromootti roorrifamee fi habashaa biraa tokkoo miti dhiibbaan narratti gahee fi saba kiyyarra gahee fi habashaa biraa irra gahee tokkoo miti qixan boonyu qixan miidhamne kun hubatamuu qaba. Kana osoo beeynu ndee minnakkaachuu sawwocha kana osoo beeynu waltajjii isaanii gabbisu waltajjii isaanii oowwisu alaabaa isaanii baadhachuu ittiin uf maru aadaa isaanii leellisu zeekara isaanii zeekaruun maaliif barbaachisa? Kana daasporaadhaaf isinii dhaamu jira. Ummanni biyyaa silaa biyya teenya barbaanna Oromiyaa barbaanna biyya teenya irratti abbaa ta'uu qabna qabeenya keenya irratti abbaa ta'uu qabna wayyaaneen nu doorsisuun qabdu. Ummata afaan Oromoodhaa dubbatu Oromoodhaaf dhaabbanne jedhu ka isaanuu dhuunfaa isaanii jala jiran isin hin barbaannu nu bulchuu hin dandeessan sababni nu bulchuu hin dandeenyeef qawweedhaan hoggaa nu ajjeesan nurraa qabuu hin dandeenye dubbachuu iyyuu hin dandeenye ni sodaattan isin ajajan jechaadhaa jira. Ummanni tokkummaadhaan kana falmachaadhaa jira kan biyya keessaa wayyaaneen nu bulchuu hin qabdu jarri Aduwaaf Addigiraat irraa ka'ee qawweedhaan nafxiidhaan nu bulchaa jiru nu bulchuu hin qabu. Goleelee Oromiyaa hunda keessatti nu bulchuu hin qabu jedhanii dinnee didaa jedhan biyya keessatti tokkummaadhaan dinnee didaa nuti qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudha qabna tokkummaadhaan jechuudha. Duuba hawaasni Oromoodhaa kan biyya alaa keessa jiru keessattuu warri illiitiidhaa ofiin jedhu pooletishaanaa ofiin jedhu waltajjii habashaa irra dhaabbatee dibbee oowwisuun uf ta'uu hanqachuun lakki anatu siyaasaa beekaa poolitikaa beekaa isin waan beeytan jechoon anaatu sii beeka jechoon osoo hawaasni Oromoodhaa irratti waliin galle waan san hin fudhanne walii galteedhaan hin fudhanne hawaasa idile addunyaa keessa jiru osoo mariisifne konsensasa isaanii isaan irraa osoo hin arganne waltajjii poolitikaa beeyna jechoo qofaadhaaf dibbee habashaadhaa dha'uun aliqqabbalemmane. እኔ አማራን ትግሬን ጠልቼ አይደለም ከምባታን ወላይታን ጠልቼ አይደለም ወሊን ጉደን ኦላ ወሊን ጉደን አማራ ሳተው ማቲ አማራቲስ ከትግሬቲስ ከጉራጌቲስ ከከምባታቲስ ወሊን ጉደን ወሊን በከተከ ወሊን ጠለን ረኮን ቀብ ረኮ ተከልራን ቀብ ገሩሞ ዮ ሚርገ ኪያፊ ሚርገ ኡመተ ኪያ ከን ዶርሲ ሰንታት ከን ሰርበንታት እንዴ ማሊፍ አባ ፈደንታን ሚርገ ከ ሰርባ ጀረጀቹ አከረመ ተኮት akka sabaatti akka Oromootti duudhaaf makkaadhoo kee yoo sirraa fudhatan aadaa kee sirraa yoo milqan kana ragaa malee dubbachaa hin jiru aadaa kee sirraa mulqu jechuun waltajjii isaanii irratti ati sammuu akka isaaniitiin yaaduu qabda sammuu akka isaaniitiin sooftuweerii isaaniitiin yaaduu qabda jechuun alaabaa isaanii marachuudha qabda jechuun waltajjii isaanii irratti afaan isaanii dubbachuu qabda jechuun Itoophiyaa jettu malee ati xabbaabiidha jechuun ኢትዮጵያ አንዲት ኢትዮጵያ የሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ ያላት ይሆን ጀነ አቲ ዲፖዳ ዲማ ኦሮሞዳ ዮ ዱበተ አቲ ኢትዮጵያ ፈጫሳ ጅርተ ጀቾን
indalagoon akkasi dhimma oromoodhaa dubbattee dhimma mirga ummata keetii hoggaa dubbatte ati dhipho politika inde aqunim uko akka ታማኝ በየነዳ አክቲቪስቲን ይሳሪጀ እንዴ እነሱ እኮ እኛን አያውቁንም እኮ ረረረረ ወልተጂ እስራኤል ይረተች በይ እኛን እኮ አያውቁንም እንዴ እናንተ ራሳችሁ እኛን አታውቁም ኑም በይተን ኛታ ኬኛ ሚዳን ኬኛ ኛተኒ ቢሻን ኬኛ ዱይደኒ ቅሌንሰ ኬኛ ከሰ ደለተኒ ጉደተኒ እንዴ አታውቁንም ቋንቋችንን እንኳን የማትማሩ የማይገባችሁ ቋንቋ እንኳን የማታውቁ ሜላላ ረቢ ሲኒታሩ አያውቁንም ኑም ቤከን ኦሮሞን ቤከን ከነከሲ ቤኩን ጋሪ ከነ ወን ጀዱፍ ማሊ ጀነራላይዝ ጎዱ ኦሶንታኔ አክቲቪስቶኒ ኢሳኒ ፕሮፌሰሮኒ ኢሳኒ ኢሊቶኒ ኢሳኒ ወልተጂ እረት በከ ጅረኒት ሐዋሶኒ ኢሳኒ ወን ኢሳን ዱበተን አከ ኢሳን ኢትያዳን አከ ኢሳን ኑቲ ሃታኑ በርባዳን ገብረ ጀላ አከሳታኒ በርባዳን no hindalagu this is 21st century jarra didami tokkofaadha waan takkaani si yaaddan waan dubbattan mirga ummata ka sarbu barbaadan akka roorroo gara addaatiin nurratti roorrisuu barbaadan ifaan ifatti beekama jechuun kana ilmaan keenya qaceellotti barsiisuu qabna nutilleen hubanneeti jirra oromoonni immoo dibbee isaanii oowwiftan itti qaanfachuudhaaf teeysan politika bayna jecha qofaadhaaf waltajjii isaanii oowwiftan itti qaanfachuudhaaf teeysanii wanni kun isiniin dalagu inumayyuu arraba tokkoon maletti dogoggora uumtan kana meeluu meelattan kana ogeessa itti barbaannee isinii sukkuumuudha qabnaan isiniin jaa miila isin meelate walam yaaleun eger ni dhageessan walam yaaleun eger ምላሳችሁን እንኳን መቆጣጠር አንችልም ወለም ያለውን እግር ኦጌሻን ፈልጋለን ኦጌይሰስን ይትበርባኔ ሚለስን ይሜለተሰን አከሲ ወልዳናን ጎዱ ደንደሁ ደቀምና ኦሮሞኒ ወልተጂ ኢሳኒ ፖለቲካኒ በይነ ጀተኒ ኦዊፍተኒፍ ኦሶ ኢሳን ኑረቲ ዱለን ቆርቀልቢ ኬኘረቲ ዱለን አላባ ኬኘረቲ ዱለን ኤኙማ ኬኘረቲ ዱለን ሴና ኬኘረቲ ዱለን ኢሳኒ ወጅ ዲቤዳሁ ጀቾን dogoggora hamaa keessa waan seentaniif ogeessa isinitti barbaannee isin waldhaanuu qabnaan jaa ogeessa isinitti barbaannee isin waldhaanuu qabnaan isinin jaa kana kan goonu maali hawaasa keenya bakka jirrutti jabeessuudhaan hawaasa keenya bakka jirrutti capacity isaa ijaaruudhaan humneessuudhaan empower godhuudhaan dargaggeessa keenya jabeessuudhaan haawwan shamarran keenya jajjabeessuudhaan ijaaruudhaan beekumsaan barnootaan hooggansaan diinagdeedhaan teeknooloojiidhaan waan adda addaatiin hawaasa keenya jajjabeessuudhaan ijaaruudhaan mirga keenyaaf falmachuu irratti xiyyeeffachuu danda'uudha qabnaa politikaan duraa kanarraa politikaan duraa nuti wal jaallachuu tokkoomuu walitti dhihaachuu wal kabajuu waliin deemuu kaayoo beekuu dambooba kee beekuu milkii oromoodhaa beekuu qaceellotti hoodaa fi teeda oromoodhaa beeku qaceellotti safuu oromoodhaa qaceellotti beeku wal jidditti kabajaa qabaachuu osoo waltajjii ormaa bira dhaynee achirraa quba oromotti qabnu waltajjii ormaa irra dhaynee oromoodhatti quba qabnu kun seenaadhaaf itti gaafatamtan jechuudha an akka dhaamsa ofii obboleessaatti isiniif qabu seenaadhaaf itti gaafatamtaniin jaa mooraa oromoodhaa gabbisuu osoo dandeenyu waan akkasii sanniin godhuun andee ayaaqunim እኮ አያውቁንም ሰዎቹ አያውቁንም እንዴ እነሱ እኮ አያውቁንም መጃ አክቲቪስቲን ኢሳኒለን እነሱ እኮ አያውቁንም ማልጀቹ አከበርባደን ናፊንጋሉ እነሱ እኮ ከከከከከ ጀሬሰኑ ቤቴ ከከከከከ አክቲቪስቲን ኩነመሜቀ በከቦ ኢሳንቱ ፊለቴ ኢሳንቱ ሀርከት ደ ኬኛ ለንደንቲ ኢትዮጵያኒ ፈጫፍነ ጀቹ መተከ ጀዴ ቆፋዳፍ ሃንገስ ፈጫሰኒ ሃንገስ ጅባ ኡመኒ ማልጃን አክቲቪስቲን ኢሳኒ አያውቁንም እኮ ከንጀዱሱን ኤኙም ባል እነሱ ራሳቸው አያውቁንም ፕሮፌሰሮን ኢሳኒ እነሱ እኮ ኦሮሞም አይደሉም ጋሎች ናቸው እዛች ሀገር ላይ ምንም እንከንም ነገር የላቸውም ጃኒ ሴና ኬኛ ዲስቶርት ጎዱ በርባደን ሴና ኬኛ አኩማ ጅሩን አበማ ጎዱ በርባደን ሱን ኢሳን ኤኙ
ሴና አከም ቀበን እነሱ እኮ ታሪክም የላቸውም። የዚህ አይነት ስም ራሱ የለም። ገመካኒን ኦሮሞ ወልተጂ ሳኔ ረዳበቴቲ እነዚህ እኮ ጥቃቅን ጋኔኖች አኩማ ጌታቸው ረዳ ዳጀ ኦሮሞ ዳቤካ ወልተጂ ሳኔ ረዳበቴቲ እነዚህ ምናምን ጥቃቅን ትናንሽ ጋኔኖች ጥቃቅን አምላኮች ጀዴ ከኤገስ ይራቅ አንፈቴቲ ጥቃቅን ጋኔኖች ጥቃቅን ሰይጣኖች እንዴ ምን ነካቸው ሰዎች ኦሮሞን ሰው ሶፍትዌር ኢንሳጅ ጅራም ኦሮሞን ወልተጂ ሳኔ ረዳበቴ ሀርከዳሃኒ ፋርሰንሱን እነዚህ ጥቃቅን ጋኔኖች እኛ ኢትዮጵያ ብቻ ነው የምናውቀው። ኦሮሞ ኦሮሚያ የሚባል ነገር የለም። እኔ ምንም አላቅም፣ ምንም የለም። ጥቃቅን ጋኔኖች እንጂ ኦሮሞ የሚባል ነገር እኔ ምንም የለም። ኦሮሚያ የሚባል ነገር የለም። እንዴ ምን ነካችሁ ሰዎች? ኦሮሚያ የሚባል ነገር የለም። እንዴ ሀበሻ የሚባል ነገር ነው ያለው እንዴ? አማራ የሚባል ነገር ነው ያለው እንዴ? ሰዎች ባካችሁ አማራ የሚባል ነገር ጨጨባ ሁን ደቦ ሴና ኦሮሞ ዳ በለይ ሱዳፍ ኦሮሞ ኬሳ ዳለቴቲ ወልተጂ ሀበሻ ዳ ረዳበቴ ከነጀድ ኦሶ ኩን ዱሌ አከናኑ ሪት ራወቱሞ ወሮኒ ዋ በይነ ጀዳን ቀብሶኒ ጎነ ጀቾዳ ወልተጂ ሳኒ ገቢሰን ኩን ዶጎጎራ ከነ ሁንዳው kan dubbachaa jiru kan mooraa ormaa keessa dhaabbatee oromootti qabaa jiru eenyu akka ta'e oromoon takka takkaan irra gahuu danda'uu qaba. Oromoon takka takkaan beekuu qaba. Kana maqaballeessaaf jechaan jiru kan maqaballeessaadhaaf jechaadhaan jiru waan ifaan ifatti oromoo irratti karaa adda addaatiin dalagamaadhaa jiru. Oromoo irratti karaa adda addaatiin dalagamaadhaa jiru. Waltajjii aktivistii irratti waltajjii illiitii isaanii irratti waldaalee hawaasa isaanii keessatti warroonni maqaa politishaan ofiin jedhan waltajjii isaanii irratti qabsoo goona jechoo qofaadhaan qorqalbiin oromoodhaa doomeeti Itoophiyaa takkittii qofaa fudhadhaa. No. Annoo jedhee jira. Isin maal jettan? I think Oromoon miliyoona hedduun no jechaa jira. Itoophiyaa gara maleedhaan fudhadhaa nuun jettan kana no. Hawaasni akka hawaasaatti waliigaltee uumee mormii waan tokkoo qabaachuu danda'a. Hawaasni akka hawaasaatti ati kee kabajattee kee qabattee isaanis ka ofii qabatanii kabaja akkasiitiin waliin deemuu dandeessa. Kabaja akkasiitiin osoo eenyummaan keessirraan hin mulqamne, osoo aadaan keessirraan mulqamne, osoo eenyummaan keessirraan mulqamne, osoo mirgi keessirraan sarbamne, osoo sittin duulle mirga kee kabachiifattee Oromoo fi Oromiyaan ni jirtii beeytee isaanis ka ofii qabatanii dantaa waloo irratti bakka takka walitti dhufnee walii waan irratti walii gallu hojjechuu ni dandeenyaan. Simple as that. Yoommoo akka isaan deeman kanaan Oromoo የለም ጋሎች ናቸው እነዚህ ጋሎችም እዛ አካባቢ አይታወቁም ኩን አረበ ጉዳ ኦሮሞ የሚባል ነገር እዛ ውስጥ የለም ኦሮሚያ የሚባል ነገር የለም እንደዛ የሚያስቡት ጥቃቅን ጋኔኖች ናቸው ገረሲን አከዝ ደረጀቸው ናምትቺ ገማ አክቲቪስቲቲንሞ እኛን አቁም ጀደ አከከከከከ ነው እንጀዳ እንዴ የዱሮ አይቀርም እንዴ አይበቃም የዱሮው ይበቃል ጀቻ ጀረኑቲ ኦሮሞንሞ የዱሮው ይበቃል ልጆቻችን በኦሮምኛ ቋንቋ ተምረው የኦሮሞን ታሪክ ተምረው የኦሮሞን ባህል ተምረው ንደገይሰን ማንነታቸውን በደንብ በመገባ አውቀው በ91 የተወለዱ ልጆች ራሳቸው ዛሬ ስንት ዓመታቸው ነው? እድሜያቸው ስንት ነው? 25 ዓመታቸው ነው። እድሜያቸው 25 ዓመት ነው። ወጋዲ ደሚሸኒ ከነከይሰት ቆርቀልቢ ኦሮሞዳ ተንጃረምቴ ቆርቀልቢ ኦሮሞዳ ተንጃረምቴ ኢልማን ኦሮሞዳ ኦሮሞያ ቤከን ኦሮሞ በረተን አላባ ቦራቲ ከይሰነረት ሲሬ ከይሰነረት ወያ ከይሰነረት ጉፍታ ከይሰነረት ቆሎፊ ማሊ ከይሰነረት ኡፈና ከይሰነረት ኦሮሚያ ኦሮሞ ከጀተን kana hunda haqa barbaadan guba Itoophiyaa jedha galmee isaa jechootu dhufaa jira jechoo ni dhageessanii dhiiro safii gindoo keessan irratti qibaaba wannaa keessan irratti waan qabdan hunda irratti Oromiyaa Oromoo akkasii maalii kanniin ka jettanii waan kanniin gootan hunda
ይሄ ሁሉ ታሪክ ሪቨርስ መደረግ አለበት። ያለው ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክ ነው። ኦሮሞ የሚባል ነገር ራሱ ኢትዮጵያ ነው። ሴና ወረ ሴና ቆረቱ ፋዲፍ ኑ መሰል ወረ ሴና ቆረቱ ፋዲስ ኑ ኢትዮጵያ አከ ፌደራላት ኦሮሞን በርባዴ አማሪ በርባዴ ከምባኒ በርባዴ ጉራጌን በርባዴ ፌደራላ ወሊን ኢጃረነ ጀቾ ኡመኒ ኦሮሞዳ ሄሬ ኦፊ ሀ ሙርቴፈቱ ani murteessee namaa kennuun qabu. Federaala Itoophiyaadhaa yoon ijaarranna jedhe Oromoon waan ofii ijaarratee, Oromoon waan ofii qabaatee, duudhaaf makkaadhoo ofii qabaatee, seenaa ofii qabaatee, eenyummaa identitii ofii qabaatee, identitii isaa san fidee, sabaaf sablammoonni identitii isaanii fidanii, afaan ofii, aadaa ofii waan qaban hunda fidanii, walqixatti waltajjii tokko irratti ati dantaa kana qabdaa, an dantaa kana qabaa, Oromoon kam? Ati kam? Kabajaa walqixxummaadhaatiin jaalalaan dhiibbaadhaan duula qorqalbii irratti sirratti raawwatuun osoo hin taane jaalalaan tokkummaadhaan wal barsiisuudhaan fedhii irratti kan hundaa'e biyya jaalalaan waliin uummanna jechuudha. Biyya jaalalaan dirqiidhaan, nafxiidhaan, qawweedhaan, qorqalbiidhaan sirratti duuluudhaan Itoophiyaan wisad isoo Itoophiyaan taqabbalu qofaan hin ga'u. Yoo ummanni Oromoodhaa sabni Oromoodhaa fedhee federaala Itoophiyaadhaan hin jaarrada jedhe it is up to the Oromo nation. An nationiin jedhaahu neeshinummaa isaa guuttateeti jira. Neeshinummaa isaa guuttateeti jira. Neeshinni tokko akkamiin neeshina ta'an qaceellotti beekamuu danda'uudha qaba. Afaan qabna, aadaa qabna, naannootti dachii teenya qabna, lafa keenya qabna. Akka federaalaa walitti dhufnee Afrikaa wajjin yoo dandeenya waliigaltee uumuu dandeenya, rakkoon qabu. Yoo barbaanne Keenyaaf Ugaandaa wajjin illee tokko ta'uu dandeenya. Yoo fedhiin jiraate, yoo fedhiin ummata sanii jiraate, yoo koomunitiin sun wal fedhe, jiruuf jireenyaan, aadaadhaan, kabajaa wal jidduutti qabaatee ikoonomiidhaan wajji guddachuu ni barbaanna yoo jedhe, dantaa waloodhaa ni eegganna yoo jedhe, fedha ofii irratti Afrikaan biyyoonni 50 oliitu United States of Africa jechuu ni dandeessi. Simple as that. Waa'ee federaalummaadhaa federeeshinii ani bunnaa jechoo ani mirgi kiyya mirgi bu'uuraatu osoo naan kabajamne mirgi bu'uuraatu eenyummaan kiyyaahu aadaan kiyyaahu safeeffannaan kiyyaahu amantoonni an qabuyyuu seenaan an qabuyyuu eenyummaan kiyyaahu kabajaa kan qabaanne dirqiidhaan dhiibbaadhaan hoo liqimsi ka qawwee qabu qawweesi qabee jechoo kan immoo institution adda addaa ijaarratee qabeenya saamanii turaniin institution saniin gabbatanii jiran waan adda addaatiin qorqalbii kee irratti duuluudhaan dhaloota lammii lafaa dhufu irratti duuluudhaan akkasitti fudhachiisuun hin jiru. Kana hubachuun barbaachisaadha. Oromoon tokkoo keenya kana qaceellotti kaampeen godhuu danda'uudha qabna. Dantaa keenya kabachiifannee ufii wal qabannee jaalalaan abbaa fedhee wajji hojjechuudhaaf abbaa fedhee wajji walitti wal keessa daldalachuudhaaf abbaa fedhee wajji jiraachuun mirga Oromoodhaa guutuu yoo roorroon jiraate malee roorroodhaan wanni tokkollee akka hin jirre ifaan ifatti ifaaf bilisatti walitti himuun akkaan barbaachisaadhaan jira. Tanarratti hin gabaabsa. Dhaamsa biraa immoo dhaamsa walgahii Oromoon wal jidduutti qabaachuu qabaa kan jedhu waan ammaaf deemaa jiru torbaan dhufu kana keessa Atlaantatti walgaha. Adeemsarra dogoggorri jiraatu wal sirreessa bakka jirtanitti dhaqaa waan san sirreessu dogoggora irraa wal oolchu wanni sunillee gara biraatti akka daayivert hin taane namoonni karaa adda addaatiin seenee beete akka fedhii Itoophiyummaadhaa qabaachuudhaaf dhiibbaa irratti hin goone ofirraa eegu eenyutu dhufaa eenyutu hirmaataa ilaalcha akkam qabaa dantaa Oromoon eegamoon eegu waan kanallee ofirraa eega dhaamsa kana bakka jirtanitti walii dabarsa akka nama Oromoo tokkootti anillee kanaan dabarsuu jira. Atlaantaa warri deemtan warri carraa argattanii deemtan konvenshina kanarratti namoonni hirmaatan namoota dantaa Itoophiyaadhaa leellisuu barbaadan yoo ta'e ofirraa eega yoo dhugumatti dantaa Oromoodhaatiif Oromummaadhaaf Oromiyaadhaaf ni dhaabbanna jettanii laaltan kana yeroon jedhu mirga saboota biroo tuqaa jechoo kiyyaa miti mirgi saba biroo akkuma kabajametti jiraatee isaan illee kabajaa akkasiitiin haa jiraatan dantaa waloodhaa gaafa walitti nu fide walitti ni dhufna rakkoon qabu. Ammaaf garuu dantaa Oromoo irratti warri hojjettan warri ni hojjanna jettan warri walitti ni dhufna jettan
dantaan Oromoodhaa xiqqollee yoo kan sharafamu taate Oromoon isinitti dhiiftuu quba qabaadha. Warroonni achi keessatti illee hirmaattan namoonni achi keessatti hirmaattan dantaa Oromoodhaa keessatti eeguun akka wanni kun daareekshina isaa miisin goone daayivartiid akka hin taane eeggachuun gaari. Silaafuu yeroo takkatti waan murteeffamu guyyaa san qofaadhaan hiree Oromoodhaa murtooytee hin baatu. Konvenshinni biraallee numa jiraata kan jedhu abdii ni qabna. Waan kanarratti eeggannaa godhuun akkaan gaari. Tikni konvenshina kanaatillee jiraachuu qaba. Habashoonni afaan Oromoodhaa dubbatan jiraachuu danda'an. Oromoon akka Habashaatti yaadan jiraachuu danda'an. Oromoonni qabsoo Oromoodhaa daaderkeessanii qorqalbii Oromootti akka duulan godhuu barbaadanilleen jiraachuun ni mala. Sabboontota fakkaatanii waan kana gara biraatti daayivart akka hin goone Oromoon eeggadha. Oromoon Oromummaa qabdan. Oromiyaatti amantan. Mirga Oromoodhaatiif ni falmanna jettan waan kanallee eeggadha. Bakka hunda keessatti qaawwi akka hin banamne eeggannaa godhuun gaari. Kana kan isinit dubbadhu bakka jirtanitti hawaasa keessa jirtan keessatti warra waan garasitti deemee hirmaatu keessatti dhaamsa akka dabarsitaniin dhaamsa kanaan isinitti dhaammadha. Waa'ee konvenshinaa irra jechuudha. Warroonni waan san qindeessanilleen eenyutu seenaa eenyutu bahaa maal dubbatanii kana qaceellotti ilaaluun akkaan gaari. Yoo kaayyoo Oromoof Oromummaa qabaattan kanallee walii dhaamuun akkaan gaari. Warroonni waan san qindeessitan qaceellotti eenyu nama hangamtu seenee nama hangamtu bahaa eegaa. Maaliif jennaan duulli karaa adda addaatiin jira. Keessaa fi alattillee duulli karaa adda addaatiin akka mooraan Oromoodhaan gabbanne akka Oromoon tokko hin taane akka Oromoon yaadaan gara tokkotti jabaatee wal qabachuu hin dandeenye duula hamaatu jira. Duula hamaa kana bakka Oromoon wal ga'itu hundatti qaawwa naqatanii waa hedduu sheexana hedduu diiyaabiloosii hedduu keessatti facaasuu waan maluuf eeggadha. Adeemsa keessatti wanni dogoggorame yoo jiraate Oromoon ofii wal sirreeffachuu ni dandeessi, wal qaceelchuu ni dandeenya. Akka Oromootti yaadnee Oromummaadhaan wal qabannee dogoggora irraa wal oolchuu ni dandeenyaan jira. Kanallee qaceellotti bakka jirtanitti walii dabarsaan isin jira. Kawaayee wal gahiidha. Hawaasonni Oromoodhaa kan idilee addunyaa keessa jirtan bakka jirtanitti hawaasa keessan jabeessa. Hawaasa keenya keessa lootu galteen Habashaadhaa seentee keessaa fi alattillee tan biyya keessaa wayyaaneen ergaa qabaattee ala keessatti hawaasni akka diigamu tan gootu ta keessatti hojjettu eeggadha ofirraa. Biyya alaa keessatti qorqalbii Habashaadhaa fiddeeti qorqalbii Oromoodhaatiin bakka buusuu barbaaddulleen ofirraa eega haa eeynu. Qaceellotti ofirraa eeguun akkaan gaari. Mooraan Oromoof Oromummaadhaa qaceellotti akka gabbattuun isinii dhaama. Tan asirratti hin gabaabsa. Waa'ee biyyaa kaabinee biyyaa kan jedhamu dhiyeenya kana kaabinoota nama lama qofa irraa dubbadha. Ministeerota lamaan irraa dubbadha. Hedduu isaanii irraa ammatti dubbachuudhaaf yeroo hin qabu. Eenyu Warqinee Gabayyoo Gabra Kidaanii fi Dr. Warqinee Gabayyoo Gabra Kidaan jedhamu sanii fi Dr. Nagarii Leencoo Bultume irraa dubbadha. Oromoo bakka buunee waan dhiifama. Oromoo bakka buuneeti achi jirra waan jedhaniif waan san irraa dubbachuu barbaada. Sababni isaan Dr. Warqinee jedhan kana bakka buusuu danda'aniif akka xiinxala mataa keessanii sabboontonni ilmaan Oromoodhaa biyya alaa keessa jirtan akka qabaattaniifin dhiifama. Akka qabaattaniif waan kana isinii dabarsuun barbaada. Inni kunis maali? Warqinee Gabayyoodhaa naannoon itti dhalate Arsii Lixaatii jedhama. Naannoon itti dhalate Arsii Lixaa Shaashamanneedhaa jedha. Akka warraaqsa biyya keessatti godhamee ture san keessatti duulli bakka hundatti goleelee Oromiyaadhaa hunda keessa haa jiraatu malee kun ifaan ifatti waan beekamaadha. Goleelee Oromiyaa hunda keessatti wareegamni qaaliin haa gumaatamu malee bakki irratti xiyyeeffannaan fokasiin guddaan godhamee waraanni agaaziidhaa guddaan irra jiru naannoo lixa Arsii jedhamee beekamu kana irratti akka ta'e isin hundinuu ifatti beektan. Naannoo lixa Arsii kanatti waraana fuudhanii wayyaanee agaazii dura dhaabbatanii isaanii waldhaan akka ta'e ni beektan. Akka ajjeesanillee ni beektan. Waan kana gamaagamaadhaa akka turan isinillee ni hubattan jee yaada. Warroonni miidiyaa irratti waa hedduu xiinxalanillee irraa dubbatanii jiran hordofaallee turan jechuudha. Wanni hubatamuu qabu. Warri Oromoon daasporaa keessa jirtanillee kan akka walii dabarsitaniin barbaada.
goloolee Oromiyaa hunda keessatti warraaqsi guddaan finiinee irra caalaa immoo naannoo kanatti fokasiin godhamee duulli hamaan akka godhamaa ture akka diinallee ofirraa faccisaadhaa turan qawween wahiillee baatee agaazii akka ajjeesaa turan ifa galaan ni beekama bakka adda addaallee haa jiraatu malee duuba ummanni naannoo kanaa humna kana eessaa fuudhe meeshaa kana eessaa fuudhe eessaan gargaarame ummata kana akkami qaqqabuu qabna kan jedhu agaazii gara maleedhaan irratti roobsanii jiran jechuudha osoo agaaziin guutuu Oromiyaa keessa qubattee jirtu irra caala dhiibbaa hamilee ummata kanaa cabsuudhaaf dhiibbaa irratti godhuudhaaf agaazii hama irratti akka fe'anii jiran ni beektan kanaaf waan isin himuu miti agaazii kanaan biraan immoo ummanni kun gargaarsa biyya alaa foreign elementii waan jedhamutu keessa jira kan jedhu isaan illee gamaagamataa turan jechuudha duuba warra alaa kana akkamitti qabuun dandeenya biyya keessatti immoo wanni dhiibbaa godhamaa jiru maali kan jedhu waan hedduu keessatti akka odeeffannoon tokko tokko jirutti jechuudha dhiibbaa addaa karaa biyya alaatiin godhu maaliif akka barbaachise namoota afaan Oromoodhaa beekan namoota naannoo irra nutti jabaate kana keessaa isaan kana basaasuu danda'an warroota diyaasporaadhaa qaceellootti faana bu'uu danda'an afaan Oromoodhaatiif afaan biraallee beekan warroota isaan qaceellootti isaaniif looyaal ta'anii hojjechuu danda'an foreign ministeerii godhuun akka dirqama ta'e odeeffannoon akkasii ni jira. Odeeffannoo Oromiyaa hunda keessaa naannoon baay'ee nutti jabaatu naannoo kami naannoon nu falmaa jiru kami osoo Oromiyaa hunda keessattuu falmiin akkasii jiru qawwee nutti aggaammaa jiran eenyufaa kan jedhu dhiibbaan guddaan irratti godhamaa waan jiruuf nama dhalataa naannoo kanaan nama nu qaceellootti looyaal ta'uu danda'u akkami barbaannaa kan jedhu yeroo dheeraadhaaf qorataadhaa turan jechuudha. Duuba nama kana probably waan saniif ergaa biyya alaatii ergamu gargaarsa biyya alaatii namni fira ofii gargaaruudhaaf ergu waan kanniin hundatu waan kana gargaareeti ummata kana jajjabeessaadhaa jira waan ta'eef morkachiisaa jira waan ta'eef dhiibbaa karaa kanaatiin dhaloota naannoo kanaatiin namoota akkanaa kanneen irratti hojjechuun barbaachisaadha kan jedhu ergaan akkasillee ni jira kan jedhu watch out ergaan akkasillee ni jira kan jedhu kan ammoo akkamiin faccisuu dandeessa hawaasni Oromoodhaa kan diyaasporaa keessa jiru community ofii jabeessee eenyutu biyya seenee eenyutu galaa maal dalagaa eessa qubataa naannoo kam qubataa guyyaa kam bahee guyyaa kam seenee kan jedhu tika keenya ka qaceelloodhaa qabaachuudhaan waan kana qaceellootti adamsuun jiraachuu qaba jeetii yaada kanaaf hawaasota keenya empower godhuun kanaaf barbaachise waa'ee intelligence irratti waa'ee suuftuu irratti namoota akkuma isaan godhatan sana waldaaleen hawaasa keenyaa qaceellootti waan kana irratti hojjechuun akkamitti akka qabu eenyutu waan kana irratti xiyyeeffatee hojjeta kan jedhu qaceellootti aggaammatee hojjechuu akka qabu waan kanaan eeruu barbaada namoota afaan Oromoodhaa dubbatan jaalala Oromoodhaatiif furmaata Oromoodhaatiif biyya keessaa laachuu qofaadhaaf osoo hin taane karaa biraatiin karaa soofti ta'een akkamitti seenuu dandeenyaa kan jedhu laaluu barbaadaniiti. Kan immoo Dr. Eenyu Nagarii Leencoo Bultuma nama Oromoodhaati dhalataa Oromoodhaati nama xiqqoo beektee joornaalizummaa kana beeku odeeffannoon biyya keessaa bahuufi odeeffannoon biyya alaatii dhuftu akkamitti monitor godhamuu dandeessi ogeessa akkasiitiin akkamitti dhuunfatameeti daataa walitti qabameeti gooftota isaaniitiif galaa kan jedhu irratti kana ta'uudhaaf namoota afaanota adda addaa beekan namoota afaanota adda addaa beekan Oromoo jaallataniitii miti beeka dantaa isaanii kabachiifachuudhaaf waan akkanaa godhan jechuudha ministeerota biraa irraa guddoo ittiin rakkadhu ammatti yeroo dheeraallee waan hin qabneef jarri lameen kunniin qaceellootti akka hojjetaniiti qabsoon qeerroon biyya keessaa gootu kun qabsoon ummanni bal'aan Oromiyaadhaa waliigalaan godhee falmataadhaa jiru kun akka birxan baane akka bakka hin geenye hamilee isaanii kutuudhaaf xiyyeeffannaa addaatiin waan gabbahaniif jecha nutilleen hawaasni Oromoodhaa kan maatii achi keessaa qabnu firoottan keenya ummata keenya saba keenya kan doorsifama guddaa keessa jiru kana qaceellootti gargaaruudhaaf murannee yoomuu caalaa daran basaastota lootu galtee biyya seentee baatuufi isaannan kanaan wajji hojjetan qaceellootti qorachuu qaceellootti qorannee adda baafachuun akkaan gaariidhaan jira qaceellootti adda baafachuun akkaan gaarii kanaaf hawaasni keenya jabinaan akkasitti irratti hojjechuun akkaan gaariidhaan isiniin jedha yaada irraaf qabu kanuma irratti isinii goolabaa
yoo gaafii qabaattan na gaafachuu ni dandeessanii isiniin jedha fayyaa ta'a. Gaafii ni qabdani dhaamsa har'aaf qabu asuma irratti isinii goolabaa fayyaa ta'a ulfaadhaa nama tokkotu barreessaa sooshaal miidiyaa irratti moo waan fuula cufattee Oromoon mari'attu lakki moo waan fuula cufattee wanni jechaa jiru waa'ee eegumsaa irratti hawaasni jabaachuu irratti hawaasni ijaaramuu irratti hawaasni impaawer ta'uu irratti lootu galtee ofirraa eeguu irratti waan hawaasni lafa irratti hojjechuu qabu sooshaal miidiyaa irratti odeeffannoo walii kennuudhaaf wal barsiisuudhaaf waliif dabarsuudhaaf wal jajjabeessuudhaaf akka wal quba qabaatu godhuudhaaf neetworkii jabeeffachuudhaaf kanarratti akka hojjetan godhuudhaaf wal dammaysuudhaaf sooshaal miidiyaa irratti wanni himaa jiru bakka akkasiitti guyyaa akkasiitti naannoo akkasiitti ebaluusantu waan san godhe anaatu itti gaafatama anatu waan san godhaa jira jechaa hin jirru kun jechuuyyuu hin qabnu kan akkasitti hubachuun akkaan gaarii gaafii asirra gaafatameef jechuudha. Wanni godhuu qabna lafarratti hawaasa keenyatti eeggannoon itti godhuu qabnu akkas wal barsiisuun wal jajjabeessuun mooraa keenya jabeessuun oromummaadhaan jabaachuun akkasitti ta'uu qaba kan walitti himuu qabna. Social media means of communication bakka itti wal barsiifnu bakka itti wal odeeffannoo walii dabarsinu kan ana qofaa miti addunyaatu itti gargaaramaadhaa jira waan dubbannu beekuu danda'uu qabna waan goonu beekuu danda'uu qabna kana walitti himuu danda'uu qabna. Gaafii gaafatameef deebisee gaafii biraa qabdanii. Gaafii biraa yoon qabaannee dhaamsa kana yoo isiniif ta'e ni ta'a jettanii kan yaaddan yoo ta'e neetworkii keessaniif dabarsaa waliif dhaamaan isiniin jedha dhaamsi ani isiniif dabarse kun wanni ani isinii wajjii mari'adhe kun yoo isiniif ta'e neetworkii keessanitti saayiboota keessanitti qaceellotti waliif dabarsaan isiniin jedha fayyaa ta'a ulfaadhaa saniin alatti gaa maaliif asirratti dubbattanii fooddaa kanaan maaliif dubbattanii eenyullee mirga ittiin qabu an mirga guutuutti qaba waan dubbadhu beekuu qaba waan dabarsu beekuu qaba fooddaa ofii qabu mirga itti qaba eenyullee hayyaman gaafadhu dubbachuullee namni na dhorkuu danda'u hin jiru waan dubbadhu beekuu qaba wanni dubbadhu gaarii ta'uu qaba waan saba kiyyaaf ta'uu danda'uu qaba namoonni akka hin dubbanne nu dhorkuu barbaaddanillee yoo jiraattan doomaa dirmaa tutumaa jenna namoonni akka hin dubbanne nama dhorkuu barbaadan yoo jiraatan ni falfaltan jenna yookaan hin haaftan jenna sanin hayyamnu kan akkasii walii hubachuun akkaan gaariidhaan isiniin jedha fayyaa ta'a ulfaadhaa.